harka fuuna kam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota fi daawwattoota gadaa news network kun qophii addaa keenya har'aatiin haala yeroo irratti kan mari'annu keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis Dr. Ittaanaa Habteeti. Dr. Ittaanaan egaa akkuma beektan qabsoo jijjiirama amma jedhame kanaaf namoota dandeettii ogummaa qabaniin ummata akeekaa turan kallattii garaagaraatiin qabsaa turan nama public figure isin beektanii isinii wal barsiisuun nama barbaachisu miti jechuufi Dr. Ittaanaa yaamicha keenya kabajanii bakka jirtan irraa nu dhiyaachuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galata argadhan isiniin jalqaba. Sinillee galatoomaa Muhammad. Tole Dr. Ittaanaa baga wal garree mee gaafii yeroo hedduu anas mataa keessan deddeemtu tanamoonni hedduutti gaaffii taatenen si jalqaba haala yeroo irratti mari'achuu keenyatti doon darbin dura gaafiin kuni Dr. Ittaanaa Habtee jalqabumarraa gaafa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi gara aangootti dhufanirraa jalqabee balaaleffataa mormaa ture jedhama jechuudha. Mee ati maalirraa Abiyyi maaliif kokkee qabdee jalqabarraa mormuu dandeesse? Kana uummata bal'aadhaaf akka ifa gootuun barbaada. Gaaffii jalqabaati. Galatoomi Muhammad. Egaa mootummaa kan itti deeggartu yookaan immoo kan itti mormitu waan adeemtuuf waan uummati kee adeemuuf ilaalteeti. Kaayyoo uummata keenyaa ilaalleetu kaayyoo uummata keenyaa galmaan hin gaa'ii. Yoo uummata keenya galmaan hin gaa ta'e keessumattiyyuu karaa salphaadhaan uummata keenya galmaan hin gaa waan inni barbaadu jedheeti gaa ilaalcha kootti ani uummata kana hin gargaaraayi kan jedhu maaliif siyaasadha. Siyaasni xumurrisaa faayidaa kee meeshaattiin eegsifattudha malee wanta kan biraa miti. Kanaafi hawwiidhaa fi fedhii biyyoolessaa uummata Oromoo keessattan ilaala. Wanta mootummaan Itoophiyaa hojjechuu barbaadu. Wanta mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechuu barbaadu. Sabooti kan biraanis waan isaan barbaadan waan beennuu fi achi keessattiin ilaalaa jechuudha. Kanaafi ilaalchi ani Abiyyiif mootummaa yoo ta'ee fi mootummaa inni geggeessuuf qabu tokkoffaa gama fedhii biyyoolessaa uummata Oromoo irraa ka'aa jechuudha. Fedhiin biyyoolessaa uummata Oromoo kan inni biyya isaarra taa'ee yeroo baay'ee itti dhama'ee qabsaa'aa ture. Hundi keenya waan beennudha. Irra deddeebinee waan walitti himaa baane keessumatti yeroo Oromoo Protestii keessa deddeebinee walitti himaa baane jechuudha. Uummati Oromoo wanti inni barbaadu mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuudha. Mirga abbaa biyyummaa gonfachuu kana keessatti immoo wanti inni barbaadu jira lafa qabsiisuudhaaf. Hiika qabaa jechuudha wanti kun wanta safaramudha, wanta lakkaa'amudha, wanta harkaan qabatamuu danda'udha mirga abbaa biyyummaa Oromoo. Diinagdeedhaan safaramuu hin danda'a, siyaasaan safaramuu hin danda'a, aadaadhaaf eenyummaadhaan safaramuu danda'a. Achi keessa linnee hin ilaallu. Garuu waan uummati keenya barbaadu hinuma beennaasin jechuukooti. Achi keessattan ilaale namicha kana jalqaba. Lammaffaan immoo gama sirna mootummaa Itoophiyaa yeroo Abiy aangoo qabatu jiru maal fakkaata? Kan jedhu maal hojjetaa ba'ee amma immoo maal fakkaataa kan jedhu keessaa ba'aasin jechuukooti. Mootummaan Itoophiyaadha yeroo ijaaramurraa kaasee biyyi Itoophiyaa jedhamu biyya humnaan ijaaramedha. Biyya humnaan jiraatedha. Qawweedhaan uumameetu qawweedhaan jiraate biyyi Itoophiyaa. Kana keessatti uummati Oromoo gatii baay'ee kaffale. Wajjin jiraachuudhaafis ofiisaatii fala barbaaddachuudhaafis karaa baay'ee adeemee fala baay'eedhatu barbaade uummati Oromoo. Kana keessatti baay'ee rakkate gatii baay'eetti kaffale akkuma nu beeknu jechuudha. Amaloota biyya Itoophiyaa keessaa inni beekamaan tokko waa'ee humnaan uumamanii humnaan jiraachuu kanadha jechuudha. Amalli kuni yeroo itti biyyi Itoophiyaa akkuma amma beennu kanatti daangaa nuyi amma ittiin beennu kanaan dhalate tu dubbannu. Daangaa nuyi amma ittiin beennu kanaan dhalate hamma har'aatti amalli kun takkaa geeddaramee hin beeku. Keessumattiyyuu waa'ee Oromoo ilaalchise. Ilaalchi mootummoonni dhufaa darbaa dhufanii waa'ee uummata Oromoo irratti ilaalchi isaan qaban humnaan karaa humnaatiin kan ilaalamudha. Mootummoota gidduu garaagarummaan jira.
Garuu akka isaan itti gaaffii Oromoo ilaalan baay'ee wal fakkaata. Muraa waliitii tokkumadha jechuu koo miti. Maaliif mootummaan nugusaa jira, mootummaan dargii jira, mootummaan Ihaadegis jira. Kana keessatti uummati Oromoo adeemsa keessa qabsoo isaatiin wanti inni argataa dhufee jira. Booddee yoo barbaachisaa ta'e keessa linni haasa'uu dandeenya. Tokkoof sanuma miti jechuudha. Tokkoffaa waa'een uummata Oromoo fi eenyummaa Oromoo bara nugusaatiif bara dargii tokkoof sana miti. Waa'een eenyummaatii fi mirga uummata Oromoo bara Ihaadegiif bara dargii tokkoof sanuma miti. Wanta garagarummaatu jira. Garuu waa'ee Oromoo yeroo hundumaa ofirraa dhiibuudhaaf humnaan deebisuun kun takkaa geeddaramee hin beeku. Bakkuma sana jira. Kanaafi gama waa'ee biyya Itoophiyaa keessaa ba'aa jechuudha. Ilaalchi inni tokko. Biyyi Itoophiyaadhaa amma Itoophiyaa Oromoo akkamittiin ilaaluuf deemti. Wanti geeddarame lafa jiraayii kan jedhu jechuudha. Wanti geeddarame hin jiru. Gaafa ce'umsa sanatti seennu hin geeddarama abdii jedhu. Abdii qilleensarraa malee wanti harkarra uummata Oromoo ga'e hin jiru. Wabiinis akka inni hin geeddaramneef. Wanti kun lammaffaadha naa qabadhulaa wanta laman sitti hime. Tokko uummati keenya maal barbaada? Fedhiinsaa fi hawwiinsaa maal inni galmisaa kan inni barbaadu. Lama uumamni mootummoota Itoophiyaa maal fakkaata? Sadaffaa namuma Abiy jedhamu kanan ilaalaa ture. Namuma Abiy jedhamu kanan ilaalaa ture. Yeroo itti obbo Lammaaniif inni warri isaan fakkaatanis mootummaa naannoo Oromiyaatti carraa argatanii olaantummaa gonfatanii yeroo isaan mootummaa naannoo sana to'atan ilaalaa tan ture. Obbo Lammaan akkuma isin argitan guyyaa itti as bahee kaasee wanti inni dubbatu fedha uummata Oromoo wanta calaqqisiisudha. Akka dhuunfaatti isin jechuudha. Akka namaatti wanti inni dubbatu. Tokkoffaa uummati Oromoo gooftaa keenyaa jedhe. Seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti uummati Oromoo anaaf gooftaadha mootummaan jedhee dhagahameen beeku. Afaanumaan siin jechuudha. Afaanumaan. Gochaan waan biraadhan. Afaanumaanii uummati Oromoo gooftaa kooti. Waan inni jedhe duwwaadhaan hojjedha. Gooftaan keenya uummata Oromooti isaan alatti homaa gochuu hin barbaannu jedhe namni kun. Nama akka jedhee beekamu hin jiru takkaan dhageenye. Isaan alatti immoo sabboontummaan Oromoo geggeessitu seera keenyadha. Hin furannaa. Sadaffaa gaafa dhufee immoo amma sadaffaa dubbatu maal jedhee kana booddee ijoolleen Oromoo gadi baatee dirree irratti du'uu hin qabdu. Walii wajjin hin qabsoofna. Gaaffiin keessan gaaffii keenya ta'eera. Yoo gochuu dadhabne isinii wajjiniin gadi baanee qabsoofnaa jedhe. Uummati Oromoo kana baay'eedhatu amane. Nus immoo hunda keenya ilaalla. Abiyyi garuu yoo ilaalte hin du'a malee hin dubbatu waa'ee Oromoo. Hin du'a malee hin dubbatu. Kanaaf jedheetanii xiyyeeffannoo guddaadhaan inni ilaalee namicha kana. Maaliif lagata dubbachuu waa'ee Oromoo? Ituu Lammaadhaa wajjiniin deemuu carraa garagaraatu qabu dubbachuudhaaf maaliif hin dubbatu namichi kun? Eenyuma namichi kun kan jedhu ituu inni mootummaa federaalaa dhufee muummicha ministiraan ta'in ilaa kan isin jedhaa. Maaliif hin dubbatu namichi kun kan jedhu? Carraa lamaan yeroo inni dubbatu namicha kana carraa lama sadii nan ilaale akka namichi kun yaada Oromootiin faallaa ta'ee yeruma sanadii isaa arge. Tokkoffaa guyyaa tokko caffee keessatti viidiyoon sun amma yoonaa yoo inni hin balleessisne ta'e YouTube irra jira amma yoonaa caffee keessa taa'ee Oromoon jaarraa 16ffaa keessa 17ffaa keessa guddaa ture jedhe. Dhaggeeffachuu dandeessu dhattanii guddaa ture uummata Oromoo. Booddee qoqqoodamee naannootti galeetu hin salphate hin xinnaate jedhe. Qalbeeffadhu laa Muhammad. Muummicha ministiraatu hin ta'in dubbata kana Abiy. Hin xinnaatee jedhe. Isa booddee akkamittiin akka inni xinnaate ibsuudhaaf fakkeenya garagaraa fudhachuudhaaf yaalii godha. Egaa bara as dhiyoo kana keessa wanti inni ceepha'uudhaaf yaalu sun maanni adeemsa qabsoo biyyoolessaa uummata Oromoo ceepha'uu yaala. Naannootti qoqqoodamee jedha. Maaltu maal ta'e walitti galagalee jedha. Garuu seenaan Oromoo nuun kan nu barsiifte manattis kan baranne erga guddannee seenaa uummata Oromoo keessaa kan argine Oromoon erga gaafa manaa baheeti. Walii wajjiniin qabsaa'uu isaati kan nuti beeknu. Kana ceepha'uudhaaf yaala. Carraa lammaffaa namicha kana gaafa ni dubbatu ammas nan dhagaye.
gaafa dubbatu waa'ee oosaa dubbate waltajjiin sun eessa akka ta'e hin yaadadhu. Waanuma tokko dubbateetu oosaa fuudhee arrabse. Oromoo Studies Association isin jechuu qabuti. Fuudheetu arrabse. Maalifitu oosaan tuqama? Maal waan ta'eefitu isayyuu afaan nama OPDO ta'e tokkootiin arrabsama? Oosaan kan jedhu yeroo sana Gaaddisa Raabadoorii irratti sagantaa tokko hojjennee turre sirrii miti kan jedhu. Dubbii sana afaan isaatiin kan dubbate Abiy Ahmed nama kan biraa miti. Egaa wantoonni kun akkuma jiranitti jirula. Ituu inni mootummaa hin ta'in. Wantoota kana sadan jechuudha. Tokko waa'ee fedha uummata keenya, fedhi biyyoolessaa fi hawwiin biyyoolessaa Oromoo maa inni. Lammaffaani gaafa gamaagamamu biyyi Itoophiyaa mootummoonni dhufaa darbaan dhufan steetiin Itoophiyaa maal fakkaata. Sadaffaan immoo abiyyumti mataan isaa kuni maal fakkaata kan jedhu gadi fageenyaan waanan ilaaleef qalbii kootiif, conscience kootiif amanamuu waanan barbaadeefani waanan irra ga'ee dubbachuu barbaadee siin jechuu kooti. Egaa inni kun xumura dubbii miti laa. Xumura dubbii miti. Erga wanti hammi kun ta'ee booddee yaadatta yoo ta'e gaafa Oromoo Protestii Finfinneen naannoon hundumtuu balballi shananuu cufame gaafa Oromoon kokkeetti isaan qabu kan gadi ba'ee eekame Abiy ture gaafa sana si yaadatta yoo ta'e. Takkaa kan waa'ee Oromoo dubbatee hin beekne Abiy gaafa sana gadi ba'ee wanta sirrii miti kan hojjetame jedhee eekame. Homaa miti gaa mootummaatu itti gaafatamumatti kennee kanaaf dubbatee jettee dhiisuu dandeessa. Ani garuu calluma jedhee dugda duuba lammaa gaafa inni deemu wantoota kana lamaan keessatti isa ilaalaa ture. Ilaalchi inni namichi kun qabu ilaalcha Oromoon qabu wajjiniin tokko miti. Faallaadha. Ilaalcha lammaanfaa qabanii wajjiniin tokko miti. Dhugaa dubbachuuf yennaa ta'e jala lammaa gaafa inni adeemu namni kuni nama dhokatee waa nama harkaa butuudhaaf dugda duuba deemu faanatti fakkaata. Gaafa wantoota kana yaadadhee isa ilaalu. Gaafuman fakkii isaanii argu gaafa walii wajjiniin adeeman gaafa ilaalu wantoota ituunni Prime Ministeriin ta'in wantoota inni waa'ee Oromoo dubbate kana keessatti gaafan isa ilaalu namichi kun carraa wayii eeggatee waan waa butachuudhaaf deemu natti fakkaata. Gaafa muummicha ministeeraa ta'u isa xumuraan sii hima. Gaafa muummicha ministeeraa ta'u ituu gara galmaa hin deemin gara galmaa mana maree bakka bu'oota uummataa ituu hin deemin wanti inni dubbate ammas YouTube irra jira viidiyoo irra. Itoophiyaan mootota gurguddoo qabdi, mootota gurguddoo hedduudha dabarsitee jedhe. Isaan kana keessaa tokko Minilik jedhe. Muhammad kun xumura dubbiiti. Kana bira darbuun hin danda'amu. Kana bira dabartee namicha kanaan yoo Oromoodhaaf dhaabbataa yoo jette yoo of gowwoomsuu barbaadde qofaadha. Maaliif? Uummati tokko gaafa qabsaa'u meeshaa mataa isaatii qaba. Yaada jechuudha. Yaada ijaarratee ittiin adeemu meeshaadha qaba. Yaada sabboontummaan Oromoo ittiin kalaqame keessatti Minilik diinaa kan jedhu. Ani ijoollee daa'ima Oromoo har'a dhalattes kan waggaa 50 dura dhalates kan waggaa 60 dura dhalates kan waggaa 80 irraa dhalates wal biratti argite yoo gaafatte Minilik maa inni yoo jette diinaa kan jedhu. Diina. Consciencein Oromoo, qalbiin Oromoodha. Minilikiin mootii guddaadha hin jiru intinii keessa. National consciousness Oromoo keessa hin jiru. Orma kun yaada Ormaati. Warri Minilik mootii guddaadha jedhaniin Oromoodha ala jiru. Isaaniin beennaan Oromoo keessaa as ba'ee garuu kaampii qabsoo biyyoolessaa Oromoo keessatti as ba'ee kaampii Oromoo keessatti wal dorgommiin yaadaa jira, wal dhabdeen yaadaas jira, wal morkiinis jira, gara fuulduraattis hin jiraata. Kana keessatti seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti Minilik mootii guddaadha nama jedhu an takkaa dhaga'ee hin beeku. Kanaaf Oromoon nyaatameera. Kan hin jedhee xumura dubbii jalqabatu hin ta'in anaaf xumura koo ture. Abiy diina Oromootii jedhee kan hin lafa kaa'e. Isa booddee garuu gaafa sanaa hin dubbanne isa booddee garuu wantoota inni dubbatu mallattoolee inni fayyadamu waa'ee gaaffii sabootaa ilaalchisee yaada inni dhiyeessu
waa'ee sovereignty naannolee mirga ofiin of bulchuu olaantummaa sabootaa ilaalchisee waa'ee inni dubbatu hunda hordofee gaafan ilaalu guduunfaan yaada kooti sirrii ture. Dogoggoran qabu akkuma booddee irraa argitanii Minilik isa jeje sana istaachuu isaa horii guddaadhaan hojjisiisee fidee mallattoo fidee kaa'ee gaa inni sun xumura isaaf xumura dubbiiti sun. Anaaf garuu xumura kan ture isa gaafanne afaanii baafatee mootota gurguddaatu ture. Isaan keessaa mootii guddaan tokko Minilikii kan inni jedhe jechuudha. Kanaaf fedhii biyyoolessaa Oromoo ilaale, isteetii Itoophiyaa amala isaa ilaale, Abiy eenyuun akka ta'e gaafan ilaalu diinni uummata Oromoo akka inni dhufe muummicha ministeeraa ta'ee maqaa Oromootiin muudame nan hubadhee kanuman dubbadhes wanta biraa waan ani itti dabale. Tole mee ce'umsa dura yookaan otoo ce'umsi kun hin dhufin dura tiim lammatti namanta ture? Ati akka doktorittaanatti. Ani tiim lammaa akkan itti yaadu qaba ture. Akkuma sila siin jedhee aangootti dhufuu gurmuu kanaa baay'eedhaan deeggara ture. Gurmuu kanaa jechuudha. Gurmuu eenyu? Gurmuu yaada akka isa obbo Lammaan jedhee sanaan gurmuu deemu jechuudha. Gurmuu sana baay'eedhaan deeggara ture. Deeggarsi koo garuu akkuma sila siin jedhee fakkeenyaaf waa'ee isteetii Itoophiyaatiif waa'ee Abiyyiin waa'ee fedha uummata Oromootiin qabame daangeffama qaba deeggarsi isaaniif. Deeggarsi nuyi namooti kan biraanis kennaa turre sababiin inni irra dhaabbatu tokkoffaa mootummaan naannoo Oromiyaa OPDOdhaan qabamee ture takkaa fedha biyyoolessaa Oromoo bira dhaabbatee hin beeku. Erga inni bira dhaabbatee immoo deeggaramuu qaba yaada jedhudha. Deeggaramuu qaba jechuun garuu akka yaada kooti ani yaadi koo dhuunfaadha. Deeggaramuu qaba jechuun diina jabaatu jira waan ta'eef kan ittiin lolaa turre yeroo sana. Diina sana darbachuudhaaf meeshaa keessoo jabaadha waan ta'eef deeggaramuu qabaa kan jiru. Dhaqanii kophaa aangoo qabachuu isaanii irraa deeggarsan qabu. Kophaa ofii isaaniitti tiim lammaa ofiin jedhanii ituu warri Oromoodhaaf qabsaa'an qooda keessaan qabaatin yookaan namni uummanni Oromoo bakka buufate jaarsa biyyaallee haa ta'u abboota gadaallee haa ta'u malli ittiin Oromoon mootummaa sana keessatti hirmaatu hin jiru hamma ta'etti yookaan hin uumamne hamma ta'etti sanarraa waanan deeggarsa kennu hin qabu isin jechuu kooti. Deeggarsi koo daangeffamaadha isin jechuuf hin jedhe. Garuu ifaan ifatti anis deeggaraan ture isan maalaalchise jechuudha. Hiriyoonni koo hedduunis deeggaraa turanii waanuma sirriidha jedheen immoo fudhadha sana. Deeggaruun koo garuu kophaa isaanii aangoo qabachuu qabu. Kophaa isaanii mootummaan OPDO gurmuun jedhamu. Mootummaa qabatee itti fufuu qaba yaada jedhu hin fudhadhu. Wayyaanee darbatanii kuffisuu irratti yookaan immoo siistamii OPDOdhaan deemu sana mashiinii OPDOdhaan deemu sana darbatanii hundeedhaan buqqisanii kuffisuudhaaf gurmuun kun nu gargaara waan ta'eef kan jedhuu fi deeggarsa kenneeraaf. Kana jechuun garuu maaliif OPDO beenna waan ta'eef sitti meera waa'ee isteetii Itoophiyaas beenna waan ta'eef jara kanatti aangoo kennine manatti gallaa yaada jedhu hin qabu. Tole mee amma lammaan sunu itti garagalanii amma lammaanuu dhiibamee achi keessaa baafamee jedhamaa jira jecha garagaltoowwan kana yookaan erga ce'umsi jedhamus dhufee OPDOnis gara aangootti ol baatee Abiyyis muummee ministeeraa ta'ee biyyattii san qabatee booda amma warri akka lammaafaan moggeeffamaniitiif lammaan hin jiru balleessanii jedhama jechuudha. Kanarratti waan gabaabduu dubbadhuuti gara gaafii tokkotti sii darba ammas. Tole Muhammad wanti itti jette naaf galeera. Akkuma sila siin jedhee wanti lammaan itti garaa uummata Oromoo keessa lixee fi sababoota an sila sii himedha keessa deebi'uun naqu. Anis akka Oromoo tokkootti gaafa inni wantoota sana gadi ba'ee uummatatti dubbatu akka fedha uummata Oromootti deemna jedhee gaafa inni haasa'u anis namichi kuni Oromoodhaaf hin fayyada jedhee fudhadheera. Kanaaf har'as yoo ta'e har'uma kana yoo ta'e obbo Lammaa akkuma qabsaa Oromoo tokkotti fudhadhaan har'uma kana jechuu kooti.
Garuu rakkinni jira. Atis waan gaafatteef qabda. Maanni rakkinni yoo naan jette hariiroon mootummaa Abiyyii fi uummata Oromoo gidduu jiru qulqullaa'ee gargar ba'eera. Ifa ba'eeraa siin jechuu kooti. Isa ani ifaan yookaan namni tokko lama naa wajjiniin namichi kun diinadha. Sirni ni dhaabaa jiru sirna diinaati jedhu miti amma. Namni hundumtuu jechuun hin danda'ama. Overwhelming majority irra caalmaan uummata Oromoo argeera wanta ta'e wanta irratti raawwatame. Kun immoo haasaadhaan itoo hin ta'in gochaan ijoolleen Oromoo namni isaan amanan mootummaa isaan amanan asitti deebi'ee yeroo itti ajjeesuutti ka'e. Yeroo itti Oromiyaa keessatti dhiigi dhangala'uun jalqabedha. Dargaggoonni buleeyyiin Oromoo yeroo itti ajjeefamutti ka'anidha. Paartileen Oromoo waajjirri isaanii cufamee namni isaan bakka buufatan gara hidhaatti yeroo itti guuramuutti ka'edha. Kanaaf yeroo akkasii gidduu dhaabbachuun hin danda'amu waan ta'eef namoonni eessa jiru obbo Lammaan jedhanii gaaffii isaan gaafatan anaaf naa gala. Maal jechuu akka inni ta'e gidduu Oromoodhaa fi mootummaa Abiy gidduu iddoo banaan hin jiru diinadha waan ta'eef jechuu kooti. Namni kanaaf gaafata tarii atis kanaaf gaafattedha. Garuu akka nama tokkootti Lammaa ammas akkuma qabsaa'aa Oromoo tokkootti ilaala. Akka nama tokkootti jechuu kooti. Akka sirnaatti tun ta'in akka nama tokkootti obbo Lammaan ammas yaadni isaa yaaduma Oromooti jedheen fudhadha. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Agadaa News Network Dr. Ittaanaa wajjin marii gaggeessaa kan jirru egaa namoonni yeroo hedduu gaaffii karaa marsaalee hawaasummaatiinis Dr. Ittaanaa hordoftan Abiyyi must go jechuudhaan haashtaagii fayyadamee yeroo inni maxxansutti argitan jenneeti. Yaannaa kanas deebii quubsaa akka argattan abdanna. Mee Dr. Ittaanaa kana kanumaan goolamne gara haala yeroo irratti marii goona. Mariin keenyas jalqaba amma akkuma yaadatamu tibba dabre kana manni maree federeeshinii sagalee caalmaa sobaatiin gaha. Sagalee caalmaa dhugaa jechuun dandeenyu mootummaan kun akka aangoo dheereffatu sababa COVID-19 kana godhachuudhaan itti fufanii jechuu aangoo dheereffatanii jiran. Kana irratti immoo paartileen tokko mormanis garuu paartileen mormitoota mormanii jiru garuu mormiin isaanii akkuma kan gaafa jalqaba fudhatama dhabee jira. Mee mootummaan aangoo dheereffachuudhaan wal qabatee sagaleen caalmaa manni maree bakka bu'oota uummataa raggaasiseef manni maree federeeshinii raggaasiseef kana irratti maal jettaa kun immoo maaliif godhame? Galatoome egaa manni maree federeeshinii lafatti dubbiin raawwatedha malee lafatti dubbiin jalqabame miti. Jalqabbiin dubbichaa lafinni dhufee mul'ata uummata Oromootii fi saboota Itoophiyaa warra Oromoo fakkaatan mul'ata isaanii mootummaa mormutu iddoo qabate. Mootummaan kun immoo mootummaa filannoodhaan iddoo gadhiisuu barbaadu miti. Isa kana jalqabumarraa kaaseetu Abiy afaan isaatiin nutti hime. Ituun daa'ima waggaa 7 ta'ee jiru haati koo akkan mootii 7ffaa Itoophiyaa ta'u natti himtee jedhe. Suni qoosaa fakkaachuu danda'a namatti. Abiy garuu waan dubbatu dubbateera. Maanni wanti inni dubbatu ergani waggaa 7ffaa sana waggaa 7 koo sanatti haati koo kana natti himte tattaaffiin ani godhu hundumtuu mootii ta'uudhaaf bakka sana ga'uudhaaf kanaaf nan ga'ee jedhee himataa jira. Lafa yaada kootii ga'eera jedhee himataa jira. Kun ilaalcha isaati gam tokkoon. Ilaalchi uummata Oromootii fi saboota uummata Oromoo ilaalanii immoo kan biraadha. Mootummaa ce'umsaatu qabna. Mootummaan ce'umsaa kuni qabsoo uummataatiin dhiibameetu kan silaa aangoo qabachuu fi humna hin qabne, kan silaa aangoo qabachuu fi carraa hin qabne mormii keenyaan dhiibamee aangoo qabate. Kanaaf waggoota lamaan dhufan keessatti haala ce'umsaa qopheesseetu isa booddee mootummaa ce'umsaa mootummaa isa uummanni filetti dabarsee kenna kan jedhu kana abdata ture uummanni Oromootiif saboonni kan biraan. Achitti wal bira darbee siin jechuu kooti. Maaliifan siin jedhee Abiy gaafa dhufu aangoo gadhiisuudhaaf miti kan dhufe. Aangoo irra taa'uudhaaf dhufe. Karaa barbaachisaa ta'e karaa gochuun danda'amu hundaan aangoo irra taa'uudhaaf kan inni dhufe malee aangoo gadhiisee bu'uudhaaf miti. Achirraa jalqabamee dubbiin siin jechuu kooti. Kanaaf sababni koronaan sababadha. Wanta guyyaa itti Abiy kakatirraa kaasee hamma har'aatti wantoota jiran yoo ilaalte
hundi isaa Abiy aangoo irratti hafuudhaaf waan inni hojjetaa ba'edha. Fakkeenyuma muraasan sii kenna. Imaammata Abiy baasu hundumtuu imaammata waggaa baroota dheeraati. Malee kan waggaa lamaa isa uummati jedhu sana miti. Imaammata barnootaa Abiy erga dhufee qophaa'e yoo laalte imaammata waggaa 15. Imaammata kanii raawwii hojii mootummaa karoora mootummaa dhiyeenya kana kanii gurmuun namoota biltsiginnaa jedhamanii walitti qabamee irratti mari'ate karoora waggaa 10. Xiqqeessitee yoo laalte jechuudha. Kanaaf karoorri inni qabu karoora waggaa dheeraa malee karoora waggaa lamaa isa saboonnii fi sablammoonni uummatoonni Itoophiyaa jedhan sana miti. Aangoo irratti hafuudhaaf dhufe jechuudha. Hojii inni masaraa irratti hojjetu ilaali. Masaraa akkuma dhufeeni akkuma nama mana bitateetti haaressuutti gadi taa'e. Akkuma nama mana dhuunfaa bitateetti. Waajjira haaressuutti ka'ee mana Minilik galma Minilik haaressuutti ka'ee galma garagaraa haaressuutti ka'ee namuma mana bitatee haareffatee qopheeffatu keessa jiraachuudhaaf malee nama mootummaa ce'umsaattan aangoo kennee bu'a yookaan immoo anis yoo mo'ee ittan fufa kan jedhu sana miti. Salphaadhuma yoo fudhatte amma fakkeenyaa fi shaggarin innaasu waa bininni jedhu sunillee isee dhumtillee karoora waggaa 3 beeki. Kanaafi jalqabuma gaafa jalqabu Abiy kan inni jalqabe aangoo irratti hafuudhaaf malee aangoo gadhiisuuf miti. Biyyoota Afrikaa keessaa filannootuun taasisin callumadhanii mootummoonni aangoo irra taa'an jiru. Yeroo garagaraatti dubbataa turani namatu dide malee namatu dhaga'uu fi dide malee inni himaama ture. Filannoo kana maal godhu? Na dhiisaa anuma aangoo irratti ani jalqabaa ka'ee kan inni adeemaa dadhabaa ba'ee aangoo kana argachuufi jedhee himataa ture. Kanaaf muummicha ministeeraa ta'uun isaa fi galma isa dhumaati lafa inni ga'u barbaadu. Uummata Oromootiif akkatti uummati Oromoo yaadeef akka inni sabooti Itoophiyaa akkatti yaadan immoo meeshaa ittiin sirna dimokiraatawaa ijaaranii gadhaaban tokkodha. Isaaf garuu galma isa dhumaati. Achitti wal bira darbee dubbiin isiin jechuu gooti. Kanaaf adeemsa isa kana keessatti egaa dhukkubatu dhufe kan jedhuuni Burtukaan dhuftee yaada murtii sanaa mana maree bakka bu'ootaa fuulduratti dhiyeessite manni maree bakka bu'ootaa maaliif iyyuu jedhee baay'ee hin gaafanne hin murteesse booddeerra immoo afaanuma isaarraa akka dhageessanii baay'ee jabeessee dhimma kana akka filannoon darbuuf kan hojii guddaa hojjeteef iyyuu Burtukaan namoonni walabadhaa boordii filannoo biyyaalessaa geggeessuu dandeessi nama namooti jedhantu ani hin darbin iyyuu jennaani falmee kan naa dabarse iyyuu iseedha jedha uummatatti himaa ture isin jechuu kooti. Inni gaa diraamaa ofii kooti diraamaa ani taphadhe immoo maaliif dabarsina dabarsuu hin qabnu kan jedhudha. Paartileen mormitootaa yeroo inni waamee achitti dhiyaatan waa inni haasa'e dhaggeeffadhu. Fudhadhuuti ilaali. Yaada 4tu jira. Akka gaaga'amni heeraa hin dhiyaanne yaada 4 dhiyeessedha. Yaada 4 kana keessaa tokko filaatii natti maayedha. Ammuma. Innaani yaada 4 keessaa ammuma teenyee filuu hin dandeenyu kun dhimma guddaadha. Waraqaa isa ofii irraa dubbattan kan nuu kennaati. Nus irratti mari'annee yaadnee deebinaa jennaan hindi didee hin eekkame. Akkamittiin kun ta'a. Maal jechuudha? Waan murtaa'e waan ta'eef. Filannoo dhiisuun koo aangoo irratti hafuudhaaf taa'uun koo waan murtaa'e waan ta'eef maaf na jala dhaabbattuudha. Sana hordofee immoo wanta ta'e ilaali ammas. Paartileen mormitootaa wanti taasifamaa jiru sirrii waan hin taaneef fulbaana 30 bara 2013 lakkoofsa Itoophiyaa dugda duuba Itoophiyaan mootummaa waan hin qabaanneef hatattamaan waliin haasa'uu qabna mari'achuu qabnaa jedhe. Gadi ba'ee ibsanni kenne yaadadhu. Tarkaanfiin fudhadhaa isinin ajjeesaa jechuudha. Na dura dhaabbattu taanaan isinin ajjeesaa jedhaa jira. Isinin ajjeesaa jedhaa jira. Achiigaa korri yookaan immoo koomishiniin dhimma heeraa ilaalu suni dhimma kana ilaalee hiikootu barbaachisaa jedhe. Hiikni hin barbaachisu. Isa kana warri ogummaa seeraa qaban baay'ee irratti dubbataniiru keessa dhaqee haasa'uu hin barbaachisu. Maaliif waggaa 5 filama mootummaan. Manni maree bakka bu'ootaas waggaa 5 filama. Hojii raawwachiiftuunis waggaa 5 aangoo irra taa'a. Waggaa 5 wanti darbe hin jiru. Kun hiikas waan barbaachisu miti. Garuu maqaa seeraatiin waan dhufamee fi maqaa seeraatiin waan haasa'amaa jiruu fi warri dhimmi kun ilaallatu irratti haasa'aniiru. Dhumarratti egaa
Gaafa wanti kun murtiidhaaf dhiyaatu guyyaa 2-3 dura akkuma isaan murteessan argitaniittu isa dura garuu uummati Oromoos ta'e saboonni biyya sanaa kan xiyyeeffannoo ittiin kennine ta'ee guddaa tokkotu ture isa dura kan raawwate. Waa'ee aangoo gadhiisuu dubbi himtuu kan afayaa'ii kan mana maree federeeshinii Aadde Keeriyaa Ibraahim. Aadde Keeriyaa Ibraahim aangoo gadhiisuu see namni baay'een waa'ee Hiwaat godheetu ilaala. Waa'ee Tigraay godheefaa ilaala. Ilaalcha sirrii miti kun. Aadde Keeriyaa Ibraahim Tigraay dhufuun see dhugaadha. Hiwaatiin ta'uun sees dhugaadha. Wanti seen himattee aangoo irraa buute garuu wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru dhugaa guddaadha. Wanti iseen dubbatti. Sobi tokkittiin keessa hin jiru. Wanti iseen jette tokkoffaa heerrii fi sirni heerawaan biyya kana gaaffii jala galeera. Sababiinsaa murtoo siyaasaa namoonni muraasi murteessan mana kanaa alatti kan murtaa'e jette beeke. Mana kanaa alatti kan murtaa'e akka nuyi chaappeessinuuf nutti fidanii jiru. Ani immoo sirna heeraa kana balleessee sirna heeraa kana dhiibbadhee kana gochuu hin danda'u. Kun amma wanta biyya keessatti ta'aa jiru wanta saboonni hundumtuu argaa jiran wanta ta'eefi wanta Hiwaatiin taateef haasoftee wanta Tigraayin taateefitu haasoftee wanta nama jechisiisu miti dhugaadha waan ta'eef. Lammaffaa anaanii jette anaanii kanii asna kaa'ee sabaaf sablammootaa fi uummatoota Itoophiyaati. Ituu isaan bakka na buufatanii jiranii hojii seeraan alaa olaantummaa isaanii cabsu as taa'ee hin raawwachiisu jette. Maaliif manni maree federeeshiniidha mana sabaaf sablammootaati. Keessumatti iyyuu sabaaf sablammoota xixiqqoo warra aangoo argachuudhaaf carraa hin qabaanne garuu mirga sabummaa isaanii lafa isaaniitti eegsifatan. Sabaaf sablammoonni hundumtuu bakka itti wal qixxee ta'an utubaa federeeshinii Itoophiyaati. Manni maree federeeshiniidha. Iseet akka jedhe gamaa inni mana kanaa alatti murtaa'e murtiin suni. Sadaffaa qabsoo ittiin as geenye qabnaa. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaadha. Tigraayin dabalatee qabsoo ittiin as geenye qabna. Laayyootti naannoo keenya hin dhaabbanne. Oromiyaa, Amaara, Tigraay, Sumaalee, Benishangul, Gambeela, saboota kibbaa kan jennu kun laayyootti qoosaatti hin dhufne qabsoo dhiigaatiin dhufe. Murtiin amma taasifamaa jiru kun murtii dhimma kana dugda duubatti deebisudha. Wanti kun hundumtuu dhugaadha wanti iseen haasofte. Kanaafi murtiin sun gaafa murtaa'us maal argisiisa akkanatti naan jetteefi tokkoffaa wantoota iseen jette kana argisiisa. Maa inni amma namoonni yeroo isaan haasa'an nan dhagaa mootummaa waaltaa mootummaa aangoo harkatti kuufate abbaa hirree dhaluudhaa fi kan murtiin kun murtaa'ee jedhan dhugaadha sun. Mootummaa heeraan hin bitamne mootummaa seera hin kabajne dhaluudhaa fi murtiin akkasii kan murteeffame qabatamaattis ta'aa ba'e. Inni amma murtaa'e kun garuu heeraan seeraan qabameetu mootummaan abbaa hirree akka dhalatuuf gocha duwwaadhaan itoo hin ta'in gochaan waggaa 2 guutuu ta'aa ba'e. Amma garuu seeraan akka dhalatuuf mootummaan abbaa hirree bu'uura seeraa argatee jechuudha. Tokko kana. Lammaffaan kan murtiin kun dabarse maaloodhaa yoo naan jette seenaa qabsoo uummatootaatu haqe. Hin haqe. Galmee seenaa keessa jiraachuu hin qabu jedhee murtee dabarse. Maaliif saboonnii fi sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa keessumatti uummanni Oromoodha. Seenaa baroota dheeraa qaba. Kan ittiin naannoo isaa dhaabbachuudhaaf, biyya isaa dhuunfachuudhaaf kan ittiin adeeme seenaa qabsoo mataa isaatii qaba. Seenaa sana immoo kan qabsaa'e akka Oromootti qabsaa'e, ofirratti hirkateetu qabsaa'e, afaan isaatiin, aadaa isaatiin gurmaa'eetu qabsaa'e. Amma gaafa heerrii fi olaantummaan sabootaa cabu kana seenaan isin kana argachuuf qabsooftaniif illee gatii hin qabu jechuudha. Dugda duubatti deebifameera jechuudha. Gama kan biraadhaani filannoo kan biraan tureera. Abiy yeroo inni filannoo 4 jedhe sana keessaa tokko kan ture. Namoonni kan biraanis kaasanii kan haasa'anii mana maree bakka bu'ootaa bittinneessuudha. Inni garuu kana gochuu hin barbaanne. Kun mataan isaa ergaa guddaa qaba. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaan hojii raawwachiiftuunis aangoonsaa yeroo hin murtaa'iniif
Amma namoonni ji'a sagalii hamma waggaa tokkootti jedhe. Ji'a sagaliif hamma waggaa tokkootti miti Abiy kana aangoo dheereffate. Ji'a sagaliif waggaa tokko kan jedhame World Health Organization pandemikiin koronaa badeeraa yoonni jedhe gaafa sanarraa kaasee ji'a sagalii waggaa tokko gidduutti boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo haaraa qindeessaadha. Gama kan biraadhaan World Health Organization kan jedhaa jiru isuma dhageessani. Baduu dhiisuu iyyuu hin danda'a koronaa wanti jedhamudha. Kanaafi aangoon yeroo hin murtaa'iniif kan dheerate jechuudha. Gama kan biraadhaan wanti baay'ee balaa guddaa baatee adeemu murtii manni maree federeeshinii raawwate keessa mana maree naannolee salganii umurii isaanii dheeressuudhaaf murtii murtaa'e sana. Kana kan murteeffatu isaan miti. Aangoon mana maree federeeshinii kana of keessaa hin qabu. Giddugaleessarraa murtiin siyaasaa murtaa'e. Naannolee irrattis dhaqee hojiirra ooluunsaa sirni unitary state kan nuti jennu sun saniyyuu kan ilaalcha saba tokkootiin, ilaalcha afaan tokkootiin sukkuumame as ba'uudhaaf dhidhiittataa jira jechuudha. Baay'ee dubbii hamaadha dubbiin kun. Kanaaf rakkinni inni qabu tokko naannoleen olaantummaan isaan ofirratti qaban, naannoo isaan irratti olaantummaan isaan qaban seeraan qabatamaatti cabe kanaan durayyuu. Fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa jiru mootummaa nafxanyaati. Seeraan garuu hin deeggaramne ture. Amma garuu seeraan deeggaramaa jira. Naannoleen diigamuudhaaf jechuudha. Waanan sii ka'eeffattan sii deebi'a. Maaliifitu mana maree bakka bu'ootaa bittinneessuu jibbe Abiy kan jedhu jechuudha. Manni maree bakka bu'ootaa aangoo olaanaa isa sadarkaa dhuma kan qabudha akka heera biyya Itoophiyaatti. Seera baasa. Seera baasuu barbaadu qabaa jechuudha Abiy. Dubbiin kun sii gala miti. Aangoosaa yeroo hin murtoofneef erga dheeresse booddee aangoorra turee abbaa hirree ta'uufiidha kan nuyi jedhaa jiru. Abiy garuu kan barbaadaa jiru amma abbaa hirree ta'ee calluma jedhee taa'u miti. Abbaa hirree ta'ee seera baasuu barbaaduu qabaa jechuudha. Heera sana cabsee kanaaf kan inni mana mareedhaa facaasuuti jechuudha. Maal jette Muhammad? Kanaaf wanni inni mana maree bakka bu'oota uummataa diiguu diduuf kanaaf itti adda. Kan inni diduuf kanaaf maal barbaada Abiy immoo yoo naan jette guyyaa inni aangootti dhuferraa ka'ee kan inni dheebotaa jiru kan inni baay'ee hawwaa jiru Oromiyaa diiguudha. Oromiyaa diiguu jechuun kun Oromiyaa qofatu hin ta'in naannolee diiguudhaaf kan mijatu yoo Oromiyaa diiguu dandeesse qofadha. Amma sababa malee miti laa Muhammad kan inni kana haasa'aa lafumaa ka'ee miti. Ituu iji keenya hundi teenyee ilaalluu ija keenyaan. Ituu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa ilaalanii naannoo saboota kibbaa kan jedhamu akka Abiy barbaadamutti shanashanameetu deebi'ee hojjetamaa jira. Akka Abiy barbaadutti ituu hundi keenya ilaallu. Ituu saboonni Itoophiyaa hundumtuu ilaalanii seeraan ala. Heera biyya sanaatiin ala. Akka eenyu barbaadu akka Abiy barbaadu qofatu. Dr. Ittaana mee kanumaa wal qabsiisiti amma gama hooggansa Walaayitaatiin miseensonni mana maree federeeshiniidhaa marcuma 38 dhiisanii ba'anii jiru. Kanas wal qabsiisiti mee wanni kun garamitti deema? Isuman siin jedhaa jira. Akka ofii barbaadettitu Abiy akka ofii barbaadetti naannolee murmuraa jira. Amma naannolee inni uume sana keessaa tokko Dabuub Shawaa jedhama. Shawaa Kiflaa Gariisa bara nugusaa jechuudha. Dabuub Shawaa jedhama tokko. Eegalee. Amma gaa warri bakka bu'oonni Walaayittaa didanii ba'anii. Maaliif didanii ba'anii? Fedhiin isaanii hin keessummeeffamne. Fedhii eenyuutu keessummeeffame? Fedhii Abiyyiitu keessummeeffame. Abiyyi saboonni hundumtuu iyyata galchatanii turani mana maree caffee kibbaa sanatti. Caffeen suni kan Walaayittaas dabalatee kan hunda isaanii ilaaluu dide. Maaliif Abiy aangoo naannolee hunda fudhatee ofi xiqqatti waan kuuse inni waan dideef dhiisanii jechuudha. Kanaaf amma manni maree warri kibbaa suni homaa tokko dhimma baasuu waan didaniif warri Walaayittaa dhiisanii ba'anii jechuudha. Walaayittaan naannoo ofii barbaada akkuma Sidaamaa. Guraageen, Silxeen, Kaffichoon hundi isaanii Daawuroon hundi isaanii saboonni kibba keessa jiran naannoo mataa isaanii barbaadu akkasittiin iyyata galfatan. Naannoo 11 moo 12 dhaqanii iyyata galfatan. Sun hundumtuu ciramee boollatti naqameetu akka Abiy barbaadutti
Sidaamaadhaan dabalatee naannoo 5 akka ta'aniif hojjetamee dhiyaate. Waan kana maaliifan si haasa'aa jira seetti. Har'a Abiy akkuma barbaade kanatti, akkuma dhaadatetti, akkuma jedhe sanatti sabootaaf sablammoota kibbaa naannoo jedhamu diigee akka ofii barbaadutti ijaareera yoo ta'e, bor Oromiyaa akka inni hin diigne wabii isa kamtu jira. Maaliifii yoonaan jette manni maree bakka bu'ootaa eenyutu achi keessa jira isa jedhuu fi deebii isaa dheengadda namni hundumtuu argateera. Oromoon mana maree bakka bu'ootaa kan jedhamu keessa bakka bu'aa hin qabu. Bakka bu'aa tokkoyyuu hin qabu. Ituu Oromiyaa keessatti ajjeechaan adeemsifamuu, ituu manni qotee bulaa, manni horsiisee bulaa, loltootaan ituu gubamuu, ituu namni ajjeefamuu, namni tokkittiin sagalee Oromoo, Oromiyaan akkas ta'e jedhee mana maree bakka bu'ootaa keessa namoota 547 ol mana keessatti qabaman keessaa Oromoon nama tokkittii dhabuunsaa hiikisaa maaloodha. Oromoon bakka bu'aan qabu achi keessa. Garuu diina qaba. Warra maqaa Oromootiin filamne jedhanii achi taa'anii seera irratti baasan qaba. Abiy naannolee kana salgan diigeetanii wanta kan biraa bulchiinsa kan biraa hojjechuu barbaada. Naa raggaasisaa yoonni jedhe isa gara siyyuu darbanii mee kan barbaada kan immoo si daballu jedhanii warra gaafatan malee maaliif ta'a kun jedhanii warra gaafatan miti. Kanaafi Abiy mana maree bakka bu'ootaa diiguu kan jibbe waan hojjetu qabaa siin jechuu kooti. Heera sanarra dhaabbatee heeruma sana diiguudhaaf heeruma sana fayyadamee heera sana diiguudhaaf waan hojjechuu barbaade qabaachuu. Kana keessaa immoo jalqabarra kan jiru kan inni jalqabaa ka'ee itti amuummataa jiru kan inni itti jalqabaa ka'ee maalifitu tokko ta'ee taa'aa jedhee itti dhaadataa jiru Oromiyaadha. Ilaa amma yeroo darbe waa'ee Tigraay gaafa inni haasa'u yoo dhageesse ta'ee Tigraay tokko ta'uunsaa kuni baay'ee isa dhukkubsa. Baay'eedhatu gadda. Maal paartii 5-6 jiraatii waa'ee isaaniis yoo haasofne maal ta'a waa'ee paartii tokkitti haasofna. Tigraay jechuun saba tokkittiidha jennee maa yaannaa jedha. Oromoon yoo walitti bobbaate malee du'eetan argama. Jedhee walirratti kan ijaaru. Kan bajata baasee Oromoo irratti Oromoo bobbaasuu barbaadu. Paartii Oromoo irratti paartii Oromoo bobbaasuu kan barbaadu. Kanaan qabee immoo naannoo Oromiyaa jedhamu diiguu kan barbaadudha Abiy. Kana amuummataa jira jalqabarraa kaase. Kanaaf uummanni Oromoo wanti inni alaammatee qiyyeeffatee eeguu qabu waa'ee naannoo biyya isaati. Biyya Oromiyaa jedhamu kana. Abiy dhufee daangaa isaarra ga'ee qosa kan goone. Seeraanis qaamaanis. Isa kana Oromoon eeggachuutu irra jiraata. Hiikni isaa gaa wantoota kana arfan of keessaa qabaasi jechuudha. Tole Dr. Ittaana galata argadhu yaada bal'aa nu kaaste haala yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gara gaafii keenyatti aanutti dabarra amma. Ammatti wanni argaa jirru amma mootummaan bilxiginnaa kun jechuun araara barbaada jaarsolii araaraa gara Tigraayitti ergatee salphatee hin qaana'ee hin milkoofneef. Mee odoo milkaa'ee fi mootummaan araara kana gaaromminaaf barbaade moo hammeenya yaadetu jira jetteeti yaadda duuba isaa tokko. Itti aansuudhaan amma wanni hedduun ka'aa jiru mootummaan Oromootti waraana bobbaasaa TPLF'tti immoo jaarsa araaraa ergatee yaadni juusin jira kanaaf wal qabsiisiti. Mee oduu milkaa'ee fi odoo dhaqee milkaa'ee fi achi as garagalee mootummaan maal yaadeti araara kana kan ergate jetteeti yaadda. Etoo milkaa'ee fi kan jedhu sun akkuma jirutti ta'e wanti Abiy barbaadu maaloodha isa jedhu wanta baay'ee hima waa'een jaarsummaa kana mataansa. Waa'ee hojii Abiyyii fi namoota Abiy wajjin hojjetanii waan baay'ee hima waa'een jaarsummaa kana mataansa. Jaarsummaadhuma Tigraayitti erguun. Mee kan jaarsummaa Tigraayitti hin deebina gaafa inni murtii heeraan ala ta'e gaafa inni murteessu paartileen Oromoo maal jedhanii paartileen biyya sana keessa jiran maal jedhani. Irra deddeebiidhaan hin mari'annaa. Sirrii miti karaa ati deemaa jirtu. Hookkarri biyya kana keessatti dhalachuu danda'a. Nuwaamaa hin mari'annaa. Negotiate goona. Wal falmina. Maaliifii heerri cufeera. Karaan itti heerarra dhaabbattanii aangoo dheereffattan hin jiru. Marii siyaasaa wal falmii keessaa ba'a waan ta'eef nuwaamaa hin teenya mariidhaa fi jedhaa ba'anii miti paartileen.
Abii garuu isa kana gurra kootiinuu hin dhaga'uu jedhe. Keessuma ba'eeyyuu immoo የብጥብጥ መንግስት jedhe. Mootummaa jeequmsaa uumuu barbaaddu jedheen. Gaafa paartilee waamee haasofsiisu yaadatta yoo ta'e isan silasii kaase sana jechuudha. Mootummaa ce'umsaa yookaan immoo mootummaa biyyoolessaa akkas yoo dhaabne wayya yaada jedhu gaafa isaan kaasan sun mootummaa jeequmsaati jedhe. Mootummaa jeequmsaa jedhee wanti Abii waamu maal seete? Mootummaa uummanni karaa kallattii hin taaneen keessatti hirmaachuu danda'u. Fakkeenyaaf paartileen Oromootii fi paartileen biroon aangoo mootummaa to'achuudhaaf yoo karaan isaaniif baname yookaan immoo aangoo mootummaa qooddachuudhaaf yoo balballi isaanii baname sanadha Abii kanii የብጥብጥ መንግስት yookaan immoo mootummaa jeequmsaa kan inni jedheeni jechuudha. Finfinnee irra taa'anii paartileen isuma bira taa'anii gaafa mariidhaaf kadhatan hindidi. Diduu duwwaa miti Muhammad. Gaafa paartileen ibsa baasutti ka'an kana rakkinatu jira fuuldura keenya. Fulbaana 30 irraa kaasee mootummaani seerattiin biyya kana bulchuu hin qabu jennaani gadi ba'ee waan inni dubbate hin yaadatu. Mootummaan tarkaanfii fudhataa isin ajjeesaa jedhaa dabar. Ani mootummaa ta'een itti fufuu barbaada filannoo malee. Filannoo malee ni mootummaa ta'e itti fufuu barbaada. Isa kanan harkatti mormitu yoo ta'e isin ajjeesaa jedhaa. Nama akkasiitu jaarsummaa ergata gara. Nama waan kanatti amanutu nama marii ituu kadhatamuu didetu. Paartileen hammi kun ibsa yeroo baasan kan kadhatamaa ba'e nama didetu. Mariin barbaada jedhee jaarsummaan barbaada jedheetu Tigraayitti jaarsummaa ergataa jechuudha. Nama akkasii kanatu. Maaliif gaafa jaarsummaa jettu jaarsummaa ergate abaluu gaafa jedhani nama nagaa barbaadu sitti fakkaata miti. Nama nagaa barbaadu tun ta'in nama lola barbaadu nama karaa lolaatiin dhiiga dhangalaasuudhaan yoo ta'e lubbuu nama balleessuudhaanis ta'u nama aangoo irra taa'uu barbaadudha Abii malee nama jaarsummaa barbaadu miti isin jechuu kooti jalqabuma dubbichaa iyyuu. Amma haa ta'u garuu hundaafuu amma hooggantoonni naannoo Tigraay deebii quubsaa waan kennaniif natti fakkaata. Mariin kuni sabaaf sablammoota biyyattii guutuu kan hirmaachise dhaabbilee mormitootaa guutuu kan hirmaachise ta'uu qaba malee addatti Tigraay wajjin mari'achuun biyyattii saniif furmaata miti jechuudhaan deebisanii meetti aansee maaltu ta'a jetteeti yaaddaree amma? Sirriidha. Amma gaa maalifituu paartilee warra kana didee Tigraayitti immoo jaarsummaa ergee isattaanudha gaaffiin kana keessaa ba'u. San amma siin jedhu keessa asii jaarsummaatu kadhatamuu mariitu kadhatamuu didee maaliif Tigraayitti immoo ergee gaaffiin kana keessaa ba'uu danda'u jechuudha. Sababiin isaa humna ijaaramaadha. Qawwee qaba. Horii qaba. Wanta isa barbaachisu hunda qaba. Abii namni inni kabajee taa'ee wajjin haasa'u nama humna qabudha jechuudha. Kun yaada balaa guddaa baatudha. Yaada gadheen. Negotiationiitti kan dhiyaatu silumayyuu humna walgitudha sun gaaffiin qabu garuu yooti qawwee qabaatte malee ani sin kabaju jedha taanaan namni siyaasaa tokko. Yoo ati qawweedhaan ofirraa na dhowwuu dandeessa yoo ta'e duwwaadhanii kabajasiif qaba kan jedhu ergaansaa kanadha isin jechuu kooti. Isiniin isin harka duwwaa teessu waan ta'eef humna isin qabdan waan ta'eef akkam gaan barbaade isinidha gaa barbaade isin ajjeesa kan keessa rakkinan qabu jedheetu kan humna uummataan sodaatu. Humna uummataa akka ittiin kaanee fi wanta garagaraa hojjetaa jira inni. Siigalee wanta garagaraa hojjetaa jira. Humni uummataa Abiyyii fi ija Abii fuulduratti kan humna ta'u qawweedha siigalee ija isaa fuulduratti. Humni isaaf qawweedha horiidha. Uummanni kuni homaa gochuu hin danda'u yaada. Inni uummati homaa gochuu hin danda'u isatti himuu hin dandeenye. Argeera waan ta'eef. Nama sodaattuu akka Abii nama walgayiidhaaf illee barbaadamee dhabame gola keessaa gototee nama takka carraa mootummaa argachuu hin dandeenye gola keessaa gototee kan aangootti kenne uummanni aangoo qabaachuudha. Uummanni humna qabaachuudha. Kun hirree uummataa kan agarsiisudha. Isa kana yoo Abii nutti hime malee nuyi Abiyyitti himuu hin dandeenyu. Garuu Abii ilaalchisaa gocha isaarraa kan ba'u ilaalchisaa kan himu gocha isaarraa gaafa laaltu ilaalchisaa nama uummata kabaju miti isin jechuu kooti. Yoo milkaa'ee isatti jetteefi Abii gaafa jaarsummaa sitti ergatu bara. Amma naa obsii si dagachiiseen si ajjeesaa jechuudha ergaansaa wanta biraa miti.
Abii jaarsummaa ergate jechuun namni inni lafa kanarraa balleessuu barbaadu si jechuudha. Jaarsummaa sitti ergate jennaan. Si balleessuu barbaadu. Isa kana Hiwaat uummati Tigraayis qulqulleessanii sirriitti beeku. Sirriitti hubatanii beeku kana. Gowwoomfamuu hin danda'an. Deebii isaan kennan ilaalu waan isaan jedhan. Yaada bilchaataa. Siyaasa Itoophiyaa yaada keessa kan galche. Ji'oopolitiksii gaafa Afrikaa kan ilaalcha keessa galche. Yaada bilchaataadha yaada isaan kennan. Tokkoffaa jaarsolii sanaan maal jedhan seete waa jaarsolii sana yoo barbaaddetti deebina. Rakkinni biyya Itoophiyaa nu miti jedhe. Itoophiyaan rakkina keessa jirti. Rakkina kan itti fide garuu nu miti jedhe. Rakkina kan itti fide. Heera biyya sanaa diigee seeraan ala paartii jedheetu gurmuu mataa isaatii fudhatee kanii federeeshinii sabdaneessaa kana diiguudhaaf qophii irra jiru. Seeraan ala mana maree federeeshinii dhaqee seera kan raggaasisee. Rakkinni biyya Itoophiyaadha isa isin erge Abiyyi sanadha nu miti kanarratti sirreeffamuu qabdu jedhanitti himani bara. Kana keessaa gaafa baatan immoo lolli Abiyyitti seene Tigraayin qofaa miti. Sabaaf sablammootaa wajjiniin lolatti seene. Kanaaf rakkoo biyya kanaaf furra yoo jettu taatan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa bakka bu'oota isaanii ergatanii hundi keenya biyya Itoophiyaa keessa kan jiru hundumtu wal geenyeetu negotiate goona bargain goona mari'annaa wal falmina malee Tigraayitti dhufamee dhossaatti hadhaba ta'anii mari'atamu tokkollee hin jiru jedhanii salphina uwwisaniitu ari'atanii. Beeki jaarsoliin kuni isaan keessa namooti muraasni wanta peeroolii mootummaarra ta'anii mindaa nyaatanii natti fakkaata. Maaliif isaan keessa namoonni ijoo ta'an kanii waan sana geggeessanii bara wayyaaneetii kaasanii jaarsummaa jedhanii oliif gadii kan deemanidha. Yoo jarri kun jaarsummaadhaaf deemu ta'e abboota amantiitii ofiin jedhan abboota amantii ta'uu isaanii waaqatu beeka. Maaliif namni abboota amantiin warri ta'an sabni ati wangeelatti lallabdu tokko sabi ati quraanatti himtu tokko sabi ati wajjin kadhattu tokko mootummaan rasaasan gaafa rukutu akkamittiin cal jettee ilaalta yoo abbaa amantii taate. Sidaamaatti gaafa namni 159 ajjeefamu warri ammanu ijaarsoliidha jedhanii bullukkoo lafarra gototaa Tigraayin deeman maaliif Abiyyiin dhiisiin jedhin maaliif mucaa namaa ajjeefta maaliif hin jenneen. Gujiin gaafa inni akka hoolaatti qalamu akka bosonuutti poolisiin gaafa duukaa bu'ee ijoollee Oromoo ajjeesu kun sirrii miti maaliif hin jedhin warri har'a nu ijaarsa nagaadhaaf dhaabbannaa jedhan. Gaafa Wallagga lixaatti qellem Wallaggaatti Horroo Guduroo Wallaggaatti Wallagga bahaatti loltoonni mootummaa guyyaa saafaa mana qotee bulaatti gaafa abidda qabsiisan. Ijoollee warra duratti gaafa ajjeesan haadha abbaa manaa duratti gaafa ajjeesan ijoollee fuudhanii haadhaaf abbaa duratti gaafa ajjeesan. Abboota amantaa warri jedhamanii har'a nagaadhaaf deemna jedhan kun warri bullukkoo lafarra qototan kun maaliif dhiisiin jedhanii Abiyyiin isaanii qaxaramanii faayidaa isaaniitiif namoota deeman namoota salphatoodha silumayyuu warri dhaqan kun salphina isaanii sana itti uwwisaniitu salphina isaaniitiin deebisanii abbaa isaan erge Abiyyitti erge. Yoo milkaa'e fituu jettee garuu hin milkaa'uuf malee ituu jaarsummaa sana Tigraay tole jedhee fudhateera ta'e qarxamsee isaan nyaachuu barbaadeetiin nagaadhaaf sitti hin fakkaate. Tole kanas kanumaan goolamne haala yeroo keenyatu nu daangessa gara gaaffii kiyyattaan caachuu gaaffii kiyyattaan amma guutuu Oromiyaatti ajjeechan hidhaan dararaan hammaata jechuu akka malee gama lixa Oromiyaattis bahattis giddu galeessattis kallattii hundaan wanni mul'atu hedduu waan nama yaaddessuu fi waan nama rifaasisaati. Kunis immoo uummata hedduu dallansiisee jira. Mee mootummaan kun ajjeesuudhaan hidhuudhaan yookaan dararuudhaan shororkeessuudhaan waan mootummaa wayyaan irraa barate hin fakkaatu jecha ammas. Kunis humnaan aangoo irra turuudhaaf wanni inni godhu argaa jirra jechuudha. Kanaan wal qabsiisee ammas dhimmi poolisii addaa Oromiyaa amma deengadda leenjifamee biyya keessa bobbaafamee kun hedduu yaaddoo uumee jira jechuudha. Tokko mootummaan kun waa lama irratti fuulleffatee akka hojjetu wanni guddaan argaa jirru. Tokko Oromoo keessa qabsoo Oromoo jaamsuudhaaf doomsuudhaaf tokko nama kaan mallaqaan bitee namatti bobbaasee jira. Namoonni irra hedduun duraan qabsoo tana keessatti warra maqaan isaanii dhaamaa turee fi beekamtii argatan hundi hanga mallaqaa fi manaan bitamanii callisutti ukkaamamutti. Warri kun immoo kun sochii qeerroodhaa doomsuudhaaf jechuun waan hojjetame jechuudha. Warra immoo mallaqaan isaanii bitamuu didee isaanii ukkaamamuu didee immoo hidhuudhaan doorsisuudhaan reebicha adda addaa irratti raawwachuudhaan qabsoo Oromoodhaa bifa kanaan laamshessuudhaaf yaalii godhamaa jirutu jira jechuudha.
Kuni hanga yoomitti itti fufaa ajjeechaan Oromoo irraa hoo dhaabbachuu baatte akka Dooktor Ittaanatti Oromoon maal gochuu qaba? Hanga yoomitti itti fufaa isatti jettee fi hamma Oromoon ka'ee kana narratti hin gootu hamma inni jedhutti itti fufaa jechuudha. Garuu waa'ee namoota amma horiidhaan bitamanii hojjetanii ati jette kana dubbachuudhaaf namoota akkasii baroota keessa hinuma jiru dhabamanii hin beekanii bara nugusaas namoota akkasii jiru ganda keessaa kaasee hinuma jiru maqaa isaaniitu gara malee baratti bara dargiis yeroo hundumaa hinuma jiru isa ammaa kana garuu wanta adda godhutu jira bara wayyaanes turaniiru bara maqaa Oromootiin kan Oromoo miidha isa ammaa garuu wanta adda godhutu jira namoota silaa ati Oromoodhaaf quuqamu kaleessa qabsoo Oromoo keessatti hirmaataniiru ati jettutu qalbii isaanii lafa kaa'anii horiidhaan bitamanii mootummaa nafxanyaatiif hojjechuutti galani. Mootummaa nabii mootummaa nafxanyaatis hin jedhe. Isatu adda godha jechuun namoota akkasii namoota qabsoodhaaf jedhanii manaa ba'an mootummaan bitatee milkaa'ee hin turre yeroo baay'ee. Amma garuu maqaa Oromootiin waan manaa ba'eef namichi kun jechuun maqaa Oromoo fudhatee waan deemuuf isa kanarratti namoota muraasa argachuu danda'eera. Isaan kun garuu Oromoodhaaf rakkina ta'uu hin danda'an. Ituma jarra akkasii jiraniitu jechuun warri mootummaadhaaf hojjetanii siin jechuudha maqaa Oromootiin hojjetan uummati injifachuu hin danda'a. Injifatees beeka waan ta'eef. Ituma warra akkasii kun jiraniitu Oromooni OPDOdhaaf wayyaanee walitti qabee ganda keessaa ari'e. Kanaaf jarri kun wanti guddaan Oromoon baruusaati. Jarri kun maaliif deemuu ganyu? Kaleessa isa keessa turanitu hin ta'in har'a maalirra jiru maal barbaadu jarri kuni? Jireenya isaa tolfachuudhaaf faayidaa dhuunfaa ofiitiif deema jedhee Oromoon erga bare inni kun rakkina miti. Rakkinattu hin lakkaa'amu kun. Wanta lakkaa'amu iyyuu miti. Wanti lakkaa'amu Oromoon erga isa kana hubate tokkoffaa biyya isaa Oromiyaa nafxanyaan irraa fudhachuu bareera taanaan. Lammaffaa mootummaa federaalaa mootummaa nafxanyaatiin fudhatamuu bareera taanaan Oromoon hamma qeesaatitti dhufee kan isa ajjeesaa jiru nafxanyaa ta'u bareera taanaan wanta Oromoon hojjetu irratti hundaa'a malee wanta namooti muraasa kun hojjetan irratti hundaa'u. Kanaaf Oromoo akka kaleessaattitu jilbeenfachiifnaa. Isa kaan hiinee, isa kaan tumnee, isa kaan ajjiifnee Oromoo jilbeenfachiifnaani nama wanta Oromoon keessa darbe hin beeknedha. Kan akka kanattiin haasu. Tasumayyuu Oromoon kanaan injifatamuu hin danda'u. Namoota ajjeesuu dandeessa qabsoo kana garuu mataarra si galagalee kokkee qabeessa kuffisuunsaa waan hafu miti. Waanuma hafu miti. Inni kun wanta gaaffiitti galu miti. Oromoon Abiyyiin kokkee qabee kokkeen kutu taanaani nagaa argataan jiru. Kokkee kutee lafaan hin dha'u taanaan Abiyyiin nagaa argataan jiru. Mariin amma sila jenne sun kan milkaa'uu danda'u yoo Abiyyi aangoorraa ari'amedha. Abiyyiin 50 garafee ari'uudhaaf Oromoon hin danda'a. Humna isaa qaba, qophii isaas qaba, ga'umsa isaas qaba Oromoon. Abiyyiin ari'uu hin danda'a Oromoon. Kana sodaateeti amma inni kan poolisii ganda keessa kaachisee ijoollee sodaachisuudhaaf reebuudhaaf ija namaa duratti nama ajjeesuun kan barbaachisu. Ija namaa duratti tu namni ilaaluu kan nama ajjeesuun barbaachise. Nama ajjeeftee kaatee daggalatti gattee waraabessa nyaachisuun kan barbaachisa kan namni rifatu. Namni garuu dhiiga isaatu danfa. Oromoon keessumatti dhiiga isaatu danfee sitti deebi'a malee kanaan rifatee namni manatti sii galu hin jiru. Ilaa Oromooni amma wayyaaneen mootummaa naannoo Oromiyaa harka lafa jalaatiin geggeessuudhaaf deemti malee naannoo kanan diigaa jettee hin beektu. Amaarinyaa fideetanii kutaa tokko kaatee barattaa jettee hin beektu wayyaaneen dhageessee maammade. Hin dhageenye. Kan dhageenye ilaa Oromummaa wanti jedhamu salphatee eenyummaan kee badee teessa taanaani siluma hin jirtu. Kun ta'uuf hin jiru Oromiyaa keessatti. Ta'uudhumaaf hin jiru. Kun raawwachuudhumaaf hin jiru. Abiyyi yaaluun mirga isaati. Akkan sila siin jedhe. Seeraan qabatee horiidhaan nama ajjeesuudhaan yaaluun mirga isaati. Oromoon garuu Oromummaan isaarraa fudhatamee mana keessa taa'a. Inni kun
Inni kun dubbii sobaati. Wanta yaadamus miti kun. Dargaggoon kana fudhatu hin jiru. Dhalooti kaleessaa kana fudhanne dhalooti har'aas kana fudhachuu hin danda'u. Oromummaan nurraa fudhatamee Oromiyaanis nurraa fudhatamee qe'ee keenya irratti salphannee taa'uun hin danda'amu. Kanaaf Oromoon maal gochuu qabaa isa naan jetteefi fallisaa waan tokkodha. Ammatti jechuu kooti. Qabsoo karaa nagaatii fi yookaan qabsoo qawwee maleessaa. Jechuun qabsoo karaa nagaa jechuun hundi isaa nagaa miti. Qabsoo qawwee maleessaa fi qabsoo qawwee akka inni wal unatu gochuudhaan Abiyyiin afuura kutanii 50 garafanii ari'uudha aangoorraa. Sunin ta'aaf kunin ta'uu miti. Wanta karoora itti baafate qeerroon Oromoo warri qawwee baatanis amma daangaan hin jiru bare. Daangaan kan jiru daangaati keessa taphattu yoo nageenyi si eegame silaa daangaatu jira ture. Amma garuu daangaan keessa taphatamu cufame. Cufamuuf jedhatuun ta'in daangaan keessa taphatamu cufame. Daangaan Oromoon keessatti siyaa taphatu hin jiru. Kanaaf warra qawwee baatuunis jabaadhaa itti fufaa jedhanii harka wal qabatanii wal dubbisanii gaafa karaan cufuun barbaachise, gaafa hiriira ba'uun barbaachise, gaafa gabaa lagachuun barbaachise, wanta barbaachisu hunda gochuudhaan ituu har'a bor hin jedhin Oromoon ka'ee nafxanyaa kana mootummaa nafxanyaa kana 50 garafee ari'uutu irraa eegama. Oromoon kana hin danda'a. Ga'umsa isaas qaba. Gargaarsa eenyuyyuu barbaadu la Oromoon Abiyyiin aangoorraa ari'uuf gargaarsa namaan barbaadu dhugaansi. Gargaarsuma nama tokko gargaarsuma saba tokko hin barbaadu. Yoo bor Oromoon murteeffate saboota kan biraadhaa wajjiniin dhimma qaba jedhirraa kanafi Abiyyiin ari'uudhaaf Oromoon ga'aadha. Hin danda'a afuura kute. Loltuu 200 aanaa tokko keessa ati nama miliyoonii tokko kan nama 800 akkamittiin bulchita. Wanta yaadamu miti. Mootummaan sammuu keessatti mootummaan amma jiru kun diina kootii mootummaan nafxanyaatii jedheera Oromoon. Mo'ameera mootummaan Abiyyi. Wayyaanee yoo mo'amte seete. Mootummaan wayyaaneedhaa mootummaa diina kooti malee mootummaa koo miti. Gaafa Oromoon jedhe gaafa sana injifatamte wayyaanee. Abiyyi nafxanyummaan inni baatee deemus injifatameera. Waggaa 2 har'aa wal falmiitu ture Oromoo keessa. Har'a garuu wal falmiin hin jiru. Nafxanyaadhaa diina keenyaa jedheera Oromoon injifatameera. Amma wanti ta'uu qabu yaada kana hojiirra oolchuudha jechuudha. Wajjiniin taa'anii haasa'uu mari'achuu filannoon hin jiru siin jedhe bara. Himate namichi filannoo nama barbaadu filannoon hin jiru amma. Paartileen Oromoo immoo uummata Oromoo kanadha wanti gochuun irraa eegamu. Hirmaachuu. Qabsoo dargaggoota qofaatti dhiisuu jechuun dargaggoota qofaatti dhiisuu miti. Amma maaliifi namni hundumtuu hirmaachuutu irra jiraata. Amma kanaan dura dargaggoota qofaadha kan namni hundumtuu saalaan umuriidhaan ituu addan bahee namni hundumtuu waan humna isaatii hirmaachuu danda'utu irra jiraata. Dargaggoota duwwaatti kennanii taa'uun hin ta'u. Jaarsoliinis ga'eessonni hundumtuu gargaaruutu irra jiraata dargaggoota waan isaan hojjetan. Yoo fuulduratti ba'anii hojii hojjechuun kan dargaggootaa qofa ta'e. Kun hojii uummataati. Hojiin paartilee Oromoo wanta yeroo isaa gitu hojjechuudha. Yeroo wanta gitu jechuun maal jechuudha? Yeroon kun yeroo itti Oromiyaan jiraachuuf dhabamuun gaaffii jala galee jirudha. Oromiyaan hin jiraatti moo hin jirtu jennee haasa'utti kaane. Gaafa Oromoon qabsoo qabsaa'u kaleessa Oromiyaa jirtuni harka kootti galfadhee abbaa biyya kootii ta'aadha miti. Amma immoo biyya hin qabdu jedhamteetta. Wanta yeroo kana gitu tooftaadhaa fi tarsiimoo qabsoo tooftaa qabsootiif tarsiimoo yeroo kana gitu qopheessuudha paartileen Oromoo kana irra jiraatu. Kan yeroo gitu waajjirri isaanii jalaa cufamaa jira. Kaadiroonni isaan qaban hundumtuu jalaa hidhamaa jiru. Garuu tarsiimoo isaan baasan tooftaa isaan baasanis yeroo kana kan gitu ta'uu irra jiraata. Isa yeroo wayyaanee OPDO miti dubbichi. Amma Oromiyaatu diigama jedhaa jira waan ta'eef isa kana wanta gitu hojjechuutu namarraa eegama. Kanaaf hooggansa uummati gaafataa jiru. Uummati hooggansa gaafataa jira. Nu hoogganaa nu babbaasaa jedhaa jira. Kanaaf paartileen Oromoo hooggansa uummati gaafate kana dhiyeessanii uummata qabsootti bobbaasanii yeroo gabaabaa keessatti Abiyyiin aangoorraa ari'u mootummaa inni dhaabe mancaasu gaafa sana gaafa kun ta'e
har'arraa kaasee wanti ani jedhu gidduu kanas wanti ani dubbataa jiru gaafa mootummaan Abiy manca'e akka kaleessa namatti aangoo kennannee galuun hin ta'u. Ormatti aangoo kennannee galuun hin taatu. Ammarraatti qophaa'uun feessa. Ammarraa itti yaadamuutu murteessaadha. Mootummaa Abiy Oromiyaa keessaa mancaaftee ariitee jennaan mootummaa Abiy mancaaftee jennaan Oromiyaa harkatti galfatee bara uummati keenya dura. Muhammad Oromiyaa uummati keenya harkatti galfatee bara. Bakka baay'eetti jaarsoliidha miti kan biyya geggeessaa ture. Nuyidha kanii eliitii Oromooti kanii uummataan demobilized ta'e manatti galii jennaan tolee jedhee amanee jaallatee gale. Amma sun darbe sana. Borgaruu gaafa uummanni gatii barbaachisu kaffalee mootummaa Abiy ari'ate uummanni Oromoo biyya isaa harkarratti galfachuu isaatiif wabiin jiraachuu tarara. Filannoo Yamaaliyyoo miti gaafa mootummaan sun kufe gaafa mootummaan sun manca'e uummanni Oromoo biyya isaa harkatti galfachuu tarara. Seera heera Yamaaliyyoon hin ta'u gaafa sana. Gaafa biyya kee harkatti galfattetu seera baafatta teesse. Seerri biyyaan eeyyamu inni hin hojjetu erga namni dhiigisaa dhangala'ee booddee erga namni du'ee booddee waa'ee heeraaf waa'ee seeraa haasofnee waa'ee biyyi Itoophiyaa sana taatii kana taatii inni Oromoon galchu ammaaf. Wanti Oromoo galchu amma biyya ofii dhuunfachuudha. Gaafa injifatee jedhee mala naaf ta'a jedheen uummanni yoo barbaade abbootii gadaa aangoo kana nurkaa fudhatanii jechuu danda'a. Hin beeknu. Jaarsoliin biyya fudhatanii amma filannoon inni waan uummati barbaadu. Paartileeni koalishinii uumanii nu haa geggeessan jechuu danda'a. Inni waan uummanni barbaadu. OPDO garuu biltsiginnaa kana jechuudha. Habadan nama akka jaarmiyaatti mancaatee baddee achi calaatu malee wajjiniin taaneellee wayi goona gaafa seen jette isee ari'anii lagatti naqu malee wajjiniin hojjechuun hin ta'u. Isa kana har'uma Oromoon itti yaaduu qabaadha yaadiko. Tole Dr. Ittaana gara xumurarra geenye mee tokko amma waanan yeroo bira darbuun barbaanne tokko jechuudha. Amma duulli tokko gama abbootii qabeenyaa irrattis banamee jira. Keessumattuu abbaa qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaasa irratti dokumentari waaltan hojjetee wal qabsiisee qondaaltonni mootummaatis gama marsaalee hawaasummaatiinis gara miidiyaa elektirooniksiinis irratti duula bananii jiru. Nama kana biyyarrallee daangessanii biyya alatti baasanii jiru. Mee kana wal qabsiisitii duulli akkasii kun maaliif banamaa? Kana qofaa miti tokko yaadatta ta'e ammallee manditti dheengadda abbaa qabeenyaa tokko wama inni ijoollee koronaa vaayirasii sababa koronaa vaayirasiitiif guuramanii bara barumsaa keessa naqamaniif nyaata fi dhugaatii geesseef jecha reebichi irratti raawwatamee oduu irratti hojjennee turre bakka adda addaatti Oromoo biizinasii keessaa baasuuf sochiin godhamu biyya san keessatti akkuma jecha fi hidhaan hammaate kanatti Oromoo gama diinagdeetiin laaffisuudhaa fi sochiin haala jabaadhaan deemaa jira. Waaltan dokumentari gaafa duraa hojjete malee marsaa lammaffaa ammas hojjetee gadhiisuudhaaf hayyamni laatamee fi hojjetaa jira. Mee kanaafuu Dinquu irratti maaliif xiyyeeffatanii yookaan diinagdee Oromoodhaa laamshessuuf Oromoo gama diinagdeedhaa kuffisuudhaaf duulli mootummaan bane kuni maalii hiikoo siyaasaa maalii qabaa? Ati akka Dr. Ittaanatti akkamitti xiinxaltaa waan kana? Egaa wanti ta'aa jiru wanta ifa galaadha. Maanni ifa galaadha inni siin jedhu abbaa qabeenyaa Oromoo abbaa qabeenyaa biyya Itoophiyaa keessaa hin dhabamne keessaa tokko filattee sanatu ta'ee kanatu ta'ee miknaata funaantee qabeenya isaa saamuun mancaasuun kaayyoon isaa isa sila ani Oromiyaa diiguu siin jedhe sana qaama sanaati. Bari qaamni nutti bobba'ee jiru Muhammad nama dhuunfaan sa'i. Amma Abiy mastigoo gaafa jennu kan jedhaa jirru sirni kun hamanca'uudha kan jedhaa jirru. Sirni kun baduu qaba. Abbaan dhimma kanaan deemu mataan sirna kanaadha Abiy waan ta'eef duulaaf akka mijatuuf kana gochuutu jira malee sirni sun hamanca'uudha. Sirni kun beeki sagantaa qaba. Oromiyaan cabsaa Oromiyaan diigaa gaafa jedhu Abiy lafumaa ka'ee haasaadhaaf miti kan jedhu. Sagantaa qaba. Diinagdeedhaan akkamittan laamshessuu danda'a kan jedhu.
siyaasa isaa akkamittan diiguu danda'a? Aadaa isaa akkamittan dadhabsiisuu danda'a? Kan jedhu inni sagantaa baafatee qopheeffatee qaba. Kanaaf immoo sagantaa duwwaa miti, bajatas qaba. Warra amma silasiin jennu suni kaazanaa mootummaa keessaatuu dhaqanii peeroolii kaffalanii fudhatuun se'in. Humna Oromiyaa diiguudhaaf ijaaramee taa'utu jira biyya sana keessa. Abiyyi wajjiniin kan hojjetu harka lafa jalaatiin horii guddaa kan qabu biyya sana Oromiyaa diiguudhaaf kan hojjetutu jira. Jarri kun akkasiin kaffalamaaf miidiyaalee Oromoo irratti bobba'anii waa'ee Oromoo haasa'aa oolan, Oromoo arrabsaa oolan ilaali. Abiyyitu kaffalaaf horii. Abiyyitu jajjabeessa. Qabeenya Oromiyaa keessaa ba'uun. Maaliifan kana siin jedhaa jira? Abboota Oromoo cabsuun karoora ittiin Oromoo diinagdee Oromoo diigan, diinagdee Oromoo laamsheessan keessaa isa tokkodha. Maaltu ta'e bara ce'umsaa bara wayyaaneen aangoo fudhate akka ABO'n rukutamee raawwate daldaltoota Oromoo mancaasan. Isa kaan liqaa baankiitu sirra jira jedhanii baankii bakka bu'ee mootummaan baankii bakka bu'eetu namoota qabeedhaatti naqa. Gaafa isaan deebi'an mana isaanii irratti gurguree buna isaanii jimaa isaanii jalaa gurguree ooruun isaaniitu nafin jalaa gurgureetu hiyyeeyyii ta'aniitu maneedhaa keessaa ba'ani. Oromoo akka kanattiin diinagdee isaa hubani. Amma immoo Oromoo keessaa kan mataa qabdu tokko kanadha. Isa guddaa kana yoo cabsine warri kaan gammaddeetu nu ergamtii jedhanitti dinquutti kan bobba'an beeki. Isa kana yoo cabsine ija isaanii duratti warri isaa gadi jiranii jaallatanii miti dirqama isaaniitu sagantaa biltsiginnaa deeggaru. Sagantaan biltsiginnaa maaloodha? Walumaa galatti Oromiyaa diiguudha. Gama aadaatiin, gama afaaniitiin, gama siyaasaatiin, gama diinagdeetiin Oromiyaa diiguu keessatti sagantaa biltsiginnaa hojiirra oolchuudhaaf akka isaan hojii hojjetaniif taa'anii akka ilaalaniif miti akka hojii hojjetaniif dirqama. Hojii akka hojjetaniif saba ofii diiguudhaaf akka hojii hojjetaniif cabsanii lafa kaa'uun. Kanaaf yoo daldalachuu barbaadan sagantaa keenya deeggaraa. Yoo horii argachuu barbaadan sagantaa keenya deeggaraa ergaa jedhu dabarsaa jiru siin jechuu kooti. Mandiitta ta'uu, Dinquurratti ta'uu, Harareetti ta'uu, Booranatti Gujiitti ta'uu kan godhamaa jiru kanadha. Ooruu qotee bulaa gubuunis kanaafi. Amma amnestiin gabaasanni baase keessa namoonni manni isaanii jalaa gubate kun egaa gabaasa barreeffamaan lafa jirudha. Namni abbaan barbaade ilaaluu danda'a. Fuula 32-33 irra yoo dhattee ilaalte akkamitti akka mootummaan mana namaa gubu achirratti barreeffamee jira. Buna kan qotee bulaan mana tuullatee jiru galfatee jechuudha. Hin baafanna jennaan didaniitu abiddatti kaa'anii mancaasanii gubanii fixanii. Buna mana keessa jiru isa ooruurraa mitiin bara. Mana keessa tuulamee kan jiru kuntaala 20-30 inni kaan kuntaala 50 jalaa guban abiddatti kaa'anii. Mana kee duwwaatuun ta'in diinagdee Oromoo amma gaa nama kuntaala 30-40 manaa qabu jechuun xiqqoo see qotee bultoota keessa nama fooyyee qabu jechuudha. Nama fooyyee qabu fuuldura keetti qarxam godhanii cabsaniitu hiyyoomsaniitu siin hamilee si cabsanii jilbeenfachiisanii si bituu barbaadu jechuudha. Hin ta'a abadan kun ta'aa hin jiru. Akkuma silasiin jedhe Oromoon kanaaf harka kennataa jiru. Kaayyoon isaa garuu Oromoo gaafa diinagdeedhaan cabsine siyaasa isaas cabsuu dandeenya. Gaafa diinagdee isaa rukunne hamilee isaas cabsuu dandeenya. Gaafa diinagdee isaa rukunne aadaa isaallee ittuma tuffatee akka inni kan Amaaraa kan warra kaabaa akka inni fudhatu gochuu hin dandeenya. Yaada jedhudha yaadichi. Hin ta'an yaaluun kan abbaati. Oromoon kana fudhataa hin jiru. Hin dhuma malee du'ee bada malee Oromoon lafarraa hunda keenyatu dhuma malee namni kana Oromoon kana fudhataa hin jiru. Yaadichi garuu yaaduma dinquu duwwaatu hin ta'in yaada uummata Oromootiif karoorfamee baafamedha asin jechuudha. Tole Dr. Ittaana xumurree jirra. Xumurarratti wanni dhaammattu yeroo keenyatti nu jalaa fagaate akka dhaamsatti uummata bal'aadhaaf wanni dhaamtoo jiraate dhaammadhuuti sagantaa keenya goolamna. Wanti dhaammachuu barbaadu uummata Oromootiif haala baay'ee gaddisiisaa ta'een gatiin qabsoo keenyaa deebi'ee qabsoo kan biraatti nu galchaa jira. Isa kanaafi yeroon fuuldura keenya jiru yeroo laayyoo hin fakkaatu, yeroo taphaa hin fakkaatu, yeroo qabsooti fuuldurri keenya. Kanaafi namni hundumtuu fuuldurri keenya bara qabsoo waan ta'eef isa kana ilaalcha keessa galfatee of qopheessutu irra jiraata.
lolli dhufee oromummaa irratti dhufee lolli dhufee oromiyaa irratti dhufee waan ta'eef ani keessa hin jiru abalu faadha qabsaan jettee taa'uu hin dandeessu. Yoo nan taa'a jettee seennisu. Yoo itti dhiisee tan qonnaa koo qotadha jettee si dhiisaa hin jiru naftanyaadha waan ta'eef. Yoo itti dhiiseen barnoota koo baradha yookaan immoo biizinesii koon hojjedha ani qabsoo kana keessatti hin hirmaadhu yoo jette si dhiisaa hin jiru naftanyaadha waan ta'eef. Mootummaa ta'uu duwwaatu hin ta'in eenyummaa kee jibba. Eenyummaa kee lafarraa balleessuu barbaada. Biyya kee mancaasuu barbaada. Isa kanaafi uummanni Oromoo hundumtuu isa kana beekee fuuldurri keenya dura keenya jiru kun bara qabsoo ta'uu beekee jireenya isaa karoora qabu hunduma isaa kana keessatti yoo yaade gaariidha. Fuuldurri keenya fuuldura qabsoo waan ta'eef jabaadhaa wal jajjabeessaa harka wal qabaa hamma nafxanyaa biyya nu seene ofirraa ani nutti boqonnaan hin jiru waan ta'eef jabaadhaa wal jabeessaa kanuma jedhuun qaba. Tole Dr. Ittaanaa Habtee yeroo kee aarsaa gootee yaamicha keenyas nu kabajjee dhuftee uummata keetii yaada bal'aa kan ibsuu keetiif maqaa daawwattoota Gadaa Niwus Niitwoorkiitiin hedduu ulfaadhu galata argadhuun siin jedha. Galatoome Muhammad Atillee. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa Niwus Niitwoork haala yeroo irratti keessummaan keenya irraa Dr. Ittaanaa Habteeti dhiyeessinee waan baay'ee mari'annee kanarraa is hedduu akka argattanii fi hubannoo gaarii akka argattan abdii qabna. Anis keessummaa kana dhiyeessee isa wajjin turtii taasisaa kanan ture Muhammad Fantaalleeti gama gummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaatiin Abdii Jamaaltu na faana ture qophiileen Gadaa Niwus Niitwoorkitti fufuu yeroo gaarii qabaadha.